Gomaa jechuun qarqaarsa jechuudha. Rabeeta. Kanaafuu biyya kanatti illee namni martuu amma deeggarsa jechuun dandeessa. Amma fakkeenyaaf deeggarsa guddaa godhaa jechuudha. Mootummaan nadaaja tokkoon konkolaataa of turratti mootummaan farankaasii kaffaleetu malee mootummaan gargaarsa sii godheetu malee birrii sanaan amma dhibbaaf eegaleera. I don't know wallahi exactly dhibbaaf 20 dhibbaaf 10 I don't know garuu leetira tokko sanaan bitachuudhaaf kaffaltii guddaa baasa. Kanaaf jennaan kaffaltiin sun waggaatti biliyeena dhaqa. Kanaafuu jarramma appreciating godhanu bakka waan beenzila. Jaarsi keenya smartii dhaqa hin barbaadu waan akkana waanuma teknooloojiidhaan dhufee biyyatti jijjiiruu barbaadu malee kanarratti kan hojjetamaa jiru baay'inaan. Iyyo garaagarummaa haayibiridii fi wanni elektirikaa achi kan jiru. Haayibirid xiqqoo ishee ulfaataadha gatiin. Kakiyya amma miliyoona 8 moo Gada follow go round keessanuu thank you so much. Follow go round keessan. Galatoomii Ergaa Mansuuree kanatti akka fayyadamtan abdii qabna warri akkuma inni jedhe faamilii gaarii qabdan obboleessa gaarii qabdan jaarsa gaarii biyyaa qabdan jaartii gaarii biyyaa qabdan amma qabdanirraa yoodan achi ergattanii warri birrii harma keessa kaa'attanii rabtan akkasitti dalagatti seentanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Gabii gara lamaan isinillee asii mana madaam keessa fiidanii damooza fudhataa biyyallee birriin keessan isinii hojjetaa jechuudha. Thank you so much nama ergaa kanatti fayyadamu rabbi isin haa godhu. Egaa wanti guddaan kanarratti asli akka dogoggorri biraas hin dhalanne meeshaalee obboleettonni biyya Arabaa jirtan kun konkolaataa sana bitachuu dandeessu namni sana bitachuu danda'u biyya ga'ee deebi'uu hin danda'a. Kanaaf jennaan guyyaadhuma sana guyyaama 3-4 biyya dhattee maqaa keetiin bitattee kenniif. Yoo marakkinni illee uumamee jedhe konkolaataan sun maqaa keetiin gatii jiruuf waa ibsitti uumuu hin danda'u obboleessi keessa. Obboleessuma dhiigaa garuu kanas ta'e sana amanteedhumallee yoo ta'e iyyuu maqaa keetiin godhattee yoo itti kennitee jette waan hundan dhabdu. Amma fakkeenyaaf baay'ee obboleessa gaarii dhameensa keetiif kan si wajjin guddachuu barbaadu kan si wajjin jijjiiramuu barbaadu meeqaatamatu jira. Akkuma sana keessaa ammoo obbolaan badduu meeqatu jirti kan har'a qofa laalu. Kan akkan silasiin jedhe birriin kun asliin biyya Arabaa jira lafumaa fudhatee waan uummanni itti ergu se'a malee inni waa meeqa keessa ba'ee akkan birrii kan argatu hin beeku. Kanaaf jennaan maqaa keessaniin godhattanii itti kennitanii baankii kaffala. Amma fakkeenyaaf ji'a 3 isin mataan keessan follow up gochuu dandeessu. Ji'a 3 hin kaffalle taanaan ji'a 4 hin kaffalle taanaan already baankiin gaafachuu jalqaba. Email kee kaa'attee deemtaa. Achi booda biyyatti deebitee konkolaataa sana obboleessa keerkaa fuutaa jechuudha. Losing gootu 100% losing taatu jechuudha. Wayi konkolaataan sun achumatti si hafti. Konkolaataan elektiriikii immoo akka konkolaataa warra kaanii qircaan maal jedhama afaan Oromootiin. Akkanii jiru miti bettensanii gurguranu miti homaan fayyadu. Namni sirraa bitus hin jiru. Machees obboleessa kee tahee ati jijjiiramaaf waan ati gootedha sana wajjin guddanna jennee jettee wanta itti kennette sana dhaqee qircaan godhataanaan parsantii 30 illee irraa bitu hin jiru yeroo ammaa. Homaan gochuu hin danda'u kakuu mootoraan qabu waa biraan qabu waa biratti jijjiiruu hin danda'u just boodii qofa sana dhaqee gurguraa jechuudha. Sun immoo rakkina guddaadha. Garuu konkolaataa hin bittu taanaan maqaa keessaniin bitattanii itti kennitanii ji'a 3-4 kaffaltii baankii hin kaffalle taanaan dhaqxee konkolaataa kee dhaabdee yookiin gurgurtee idaa kee ofirraa deebistaa jechuudha. Yoo gabii dhabdellee qabeenyichaan dhabduu jechuudha. Qabeenyi sana hin dhabdu. Qabeenyi sun inuma sii jiraataa jechuufan siin jedhee. Yaada bareeda. Dhageettanii? Seeraan nageenye wallahi. Yenee boos. Tanya. Meeso. Thank you Meeso. Nuruddin. Mansuur galatoomi sa'aatii keetiif bannaate galatoomi abbo sa'aatii keetiif. Baay'ee biyya biraa Dubaayin gatiin jiruuf
launching maybe almost 11:30. Oh, launching qaba bakka anis ba'uufan jedha. Ayyee bakka nu jiraatu. Bakka iftaa wala garra Mansuure. Asli Dubai jirta? Dubai jira wala garra. Dhugaa. Callisa warri koomin. Si arguufan jedhachuudha. Dubai jirta dhugaa? Dubai jira wala garra ammoo. Asitti move goote moo? Moving gone sagantaa dheengaddaa san dhufe kaa. Oh, okay. Giftiin hoo isa jiru? Kaayiroo jirti isiin. Oh, naa dubbisi gaadaraashii. Bilbilaa wal dubbifna. Itti naa himi gaa nagaa kootti naa qaray. Hayyee. Eshi. Nagaa ta'a. Ayyee Mansuur biyya gara ta'u hin Baay'ee nagaatti. Asli nagaan na jiraatu illee rafuu fi bakka. Ayyee. Nagaan jiraata. Thank you so much. Bye. Faranjittiin siddiistuuti dafii gabba'e sa'a jalaa dabarsuu hin dandeessu. Kaadiir akkam nagaa? Fayyaadha asli keenya Habiibii jirta? Fayyaa akkam? Wal yaadne bar. Miskiinan biyya Arabaa kana gorsa bar akka jarri nyaata jarri itti nama ta'a. Dhagee gorsa kee fudhannee kaleessa waa wanti jedhee ture barra nuti taaptaabii malee waa takka beeta nurraa qabachuus didan himee maal wayya gorsa kee kanallee itti fayyadamuu didda girrisaan. Harargee farsii wal saluuf waliin salaatuun bareeddii sanitti garaantee argee bar. Qabattoollee ikaddeetti amma yoo didde. Argee mana keessa deemee kolfe wallaahi ladii. Amma yoo didde. Manni isin dabbaree hoteela wal geeffattanii? Wallaahi. Laafaa akkam nurraa baratan jenne. Yoo nurraa baratan jenne. Anasitti maadha gahi ati hangafa soddaa hangafa. Yes. Si takka jedh muyit godhadhu Muhammad. Si takka jedh. Hamzaa fi Ashitti lama jedh. Makii fi Ibsaa sadi jedh. Gurbaa Oman kana dhiyoo kana intala arsii fuudhe tokko eenyu maqaan isaa Maamee Poolisii. Ashi. Akkasitti wal barbaaddanii jechuun warri amma dhiyeenya kana aga tiktookiin kun dhufe wal fuutan kun uffata hirribaa godhatanii uffata babbareedaa jaartii keessatti ufillee uffata hirribaatti deebitanii hiriira baatan. Akkasitti addaan dhaabata. Aboon nuti wal dhungannu bareedaa. Yoo wal dhunganne nurraa bareeda malee yoo wal tumneen bareedu jettanii hirree baatan addaan dhaabatti duriyyee. Asa taate waan bareedaadha nutillee sanuma hojiirra oolchine enneeti. Enumaatu amma maal jaambeeta yoo akka jarri kun adda dhaabbatu feetan liivii nu seenaa jaanii bar taaptaapuma sanuu waan taate laallaa hin beeynu liiviin dura nu garsiisaa kajuu jirammas. Suni dhiisi mutaan ija uf keessa hayaatu bal'aadha. Warra amma waan seeneef asli keenya namoonni agartee ijoolleen keenya Oromoo yeroo hedduu namni Oromoo dandeettii keenya irratti chaalenjii nuuf hin qopheessu jaanii warra komatanii jira. Warroota agartee tiktookii irratti amma dandeettii qaban chaalenjii lamaan qabadhee fi dhiyaadhe lachuutu Oromiuma keessa. Tokko ka qarshii 50 qabu beeksisee jechuudha. Lammaffaa irratti qarshii 20 ka qabu. Amma ka dursaa jiru ka qarshii 20 kana. Booda yoo rabbi jee asraa kanarraayis eegalamuu waan danda'uuf namoonni dandeettii tiktookii fi feesbuukii irrattis qabdan. Namni ulaagaa kilinika Oromiyaa kan jedhamu magaalaa Calanqoo keessa kan jiru yeroo duraatiif qarshii 20 torbaan itti aanummaas qarshii 50 qopheessuu deema. Kan 20 kanarratti warri harree hirmaachuu barbaadan warri agartee tiktook irrattis feesbuuk irrattis dandeettii qabdan ulaagaan isaa taapeellaa hospitaala yookaan kilinika Oromiyaa Calanqootti argamu kanaa fi maqaa isaatii waliin dandeettii inni achi keessatti kennu fi doktoroota waan san ilaallatu wajjin maxxansitanii qarshii 20 tokkoffaa irratti lammaffaa irratti qarshii 10 sadaffaa irratti qarshii 5 qopheessee waan jiruuf akka dhufanii hirmaatanii afeeru.